Kongira baga gammaddanii wabiin fayyee jira jechuudha. Dhugaa dubbachuuf hedduu tokkoon gammade hedduu tokko natti tole jechuudha. Baga gammadde wabii xiyyaa baga achi ol si deebise rabbiin si gammannee jirra. Daawwattoonni kee warroonni si hordofnu warroonni si jaallannu warroonni si kabajnu hedduu tokko gammannee jira jechuudha. Hundumti keessaniyyuu baga gammaddanii rabbiin baga si fayyise rabbiin baga ol si deebise otoo akka diinaati jechuudha. Silaa yoona baddeetta jechuudha. Garuu immoo rabbiin immoo itti naman kennu inshaallah jechuudha. Isaaniif immoo rabbiin gatii isaanii haa kaffalu. Fi gatii hojii isaanii rabbii haa kennuuf jechuudha. Isaanii garuu sin immoo rabbiin keenya si fayyisee jira. Baga rabbiin si fayyisee baga rabbiin achi ol si deebisee sin jedha qaalii keenya. Egaanii wabiin akkuma jedhutti akkuma argitanitti maatiin kootii fi maatiinsaa jaarsummaadhaanitu ta'aa jiru. Attama raaramta jedhanii dubbinatti gochaa jiru jedhee maatiin wabiidha jechuudha. Dhiifama gochuu didan jechuudha. Wabiin immoo kunoo gara laafummaasaa jechuudha. Intalatti abaaramtuu sanatu intalatti maraattitti sana intalatti qilleensa sanatu fuudhee walitti naqe jechuudha malee kunoo wabiin dhugaa rabbii dhiifama godheefi jira jedhee onneerraa dhiifama gochuufi baadhuyyuu ani nagaa barbaada ani biyya nagaa barbaada ani nama hojii walii galteedhaan jiraachuun barbaada ani qiimii of keessa kaawwadhee taa'uu hin barbaadu jedhee baqaan akka karaa kootti araaramuu barbaadee jira jedhee kunoo mucaa firrisaayyuu biyya laarraa Dubaay irraa itti dawwaleeti kan inni attama araaramta attam dubbatta jedhanii balaatti buusaa jiru jechuudha. Akkuma argitan silkii irraa dhageessanii jirtu maaliif itti araaramtaa ati dhiira miti moo gatii keen kaffalattu mana seeraatti hin dhiyeessitu jedheen wabiin immoo bar nama sammuun isaa bishaataadha bar mucaan kun sammuun isaa bishaataadha nama yaaduudha. Utuu nama hijaadu ta'eeti ammatu nama maallaqa barbaadu ta'eeti dhiigisaa dhangala'ee jechuudha. Akkasitti lafatti nafu jechuudha. Dhiigisaa akkasitti dhangala'ee. Dhiiga sareesee ammoo dhiiga horiisee ammoo dhiiga namaati jechuudha. Utuu beekee gatii kaffalatee irraa fudhataa jechuudha. Garuu inni dhiise jechuudha. Biyya laarraa silkii dawwalanii fi ittaasaanii akkamittiin sodaatte mootii akkamittiin hin dubbattu akkamittiin gatii keen kaffalattu jedhanii ittaasaan jechuudha. Dubaay irraa akkuma dhageessan silkii dawwalanii fi sagalee isaa dhaggeeffatanii turtanii jechuudha. Garuu wabiimi nama akkasii miti. Nama kabajamaa, nama jaallatamaa, haasaan isaallee kan bareedu, haalli isaallee kan namatti tolu jechuudha. Deemsi isaallee waa hundumti isaallee kan namatti toluu fi kan nama gammachiisu mucaa ola deemaadha. Rabbi ammallee isaa guddisu, rabbiin ammallee umurii dheertuu saafa kennu, akka kabaja namaa kennu, akka ulfina namaa kennu, rabbiin ulfina guutuu saafa kennu jechuudha. Warroonni diinonni isaa useen maraatittiin ganda keessa fiidde, ganda tuktukii keessa fiidde, maraatittiin olii gaffiddu ayyuttiin suni rabbiin hojii isaa kaffaluufi. Isheedha kan ijoollee kana walitti naqe jechuudha. Birriif jetteeti Saayidoos hin jaallanne. Mucaa qaxalee akkas bareeddu kana dhiiste jaarsa duukaa fiiddi jechuudha. Mucaa akkana bareedu dhiiste jechuudha. Jaarsa duukaa fiiddi jechuudha olii gadi mandara keessa. Garuu immoo jechuudha rabbiin gatii seen kaffala. Waan hundumaayyuu inniyyuu himee jira. Inniyyuu wabiin iyyuu himee jira. Ani gatii koo jedhee nama harkaa hin fudhadhu. Ani gatii koo namarraan kaffaladhu. Kan irraa naa kaffalu rabbiin jira. Laa ilaaha illallah jira. Isatu irraa naa kaffala. Ani rabbitti dabarfadhee kennadheeraa jedhe. Argitaniitu dhageessanii jirtu viidiyoo isaa keessatti. Dhugaa rabbiin ammallee kabaji guutuu siifaa kennu. Rabbiin ammallee ulfina dabarre siifaa kennu siin jedhe. Mucaan ana guddadhu ammallee guddadhu dagaagi. Seexanatti kana duukaa hin deeminati. Seexanatti maraatitti ayyuu kana duukaa hin fiigin duukaa. Dhiisii biraa deebii. Maatii keejjii walitti sinaxxee maatii kaleessa dheengadda harkaa nyaattee harkaa dhuddee kaleessa dheengadda gaddas gammachuus walii wajjin dabarsitanii walitti sinaxxee jechuudha ayyuun. Rabbiin immoo bagasiin si fayyise. Attamna aarsitiin jedhe dhugaa rabbi ayyuun kun. Mucaan barree waan isanni kabajaa fi taa'ee kabajaa fi bakka jireenya koon jijjiirradha dubbii namaan naquu hedhee gadi qabatee taa'ee sodaatti fakkaata bar yoona sodaatti fakkaata ayyuutti garuu sodaa miti bar kun sodaadhaa mucaan amma inni ga'uun argitu akkanitti bareeduun argitu sodaadhaaf miti inni of kabachiisaa jira. Kabaja beeka sammuusaatu sammuu cimaadha. Sammuusaa sammuu cimaadha. Kanaafitu callisee jechuudhaan. Malee dubbii dubbachuu wallaalle. Garuu isheen maraattitti walitti naqxeetu, walitti buufteetu, walitti dirteetu abbootii gandaa qe'ee ollaa warra wajjin nyaatanii wajjin dhugan walitti naqxee jechuudha. Amma maatiin kiyya wal lolaa jiru jedhe. Attam dhiiftaa mana seeraatti geessi jedhu jedhe. Ani immoo kaleessa dheengaddaa jedhe. Yeroo ittiin piraankii godhe sana dubbiin guddaan ta'ee mana hidhaatti Saayidoo faana qaniitu achi keessa bakka piraankiidha dubbiin jenneetu achi keessa ba'anii
ulataan irraa qabu. Kanaafuu ani gatii irraa kaffalachuu hin qabu. Gatiin gatiidhumaan deebiti, duddi duddumaan deebiti waan ta'eef irraa kaffalachuu hin qabu jedhe. Ani gatii dhiiga kooti rabbumattan kennadha. Rabbitti kennadhu rabbidha kan sii baasu. Waa hundumaa kan sii tolchu kan sii qajeelchu rabbidha rabbitti kennadhu. Waan ofii keetii dadhabdellee waan namni sitti yaadullee waan hundumaa jechuudha. Isumatti dabarsi kennati kan gatii kee baasu isadha. Isa malee waan tokko hin jiru. Wanta humna keetii ol ta'e isatti kennadhu. Isa bichaa yoo jiru miti warri na daawwattanis warri na laalaa jirtanis wanta humna keessanii olitti ta'e wanta si yaaddessu wanta isin dhiphisu jechuu rabbitti kennadha. Isadha kan furmaata namaaf kennu jechuu. Amma mucaan kun ola deemaadha. Amma kee dhahee buuskiidhaan keessa bubuusee hin danda'a. Utuu galaafate hin danda'a. Garuu immoo jechuu sammuu cimaa waan qabuu fi dubbachuu hin dandeenye. Maaliif? Har'a nyaattee gatii dhiigaa sana fudhatee birrii dhiigaa sana fudhatee taa'uu hin danda'a. Na'am. Maftuu. Natti dhufte jarattiin kun. Wishtu bee? Hina. Dakala sakri baab. Sakri baab. Shaatira. Saayidootu bare saayidootu kan biraa fuudhee majoollee walitti natti ayyuun nageessee taate. أنت من نجنة؟ نجنة ما أعرف أنت؟ ما أعرف؟ لا أعرف. ما أعرف؟ الله أعرف. سايدو مالهم سايدو؟ سيدو من؟ سايدو ما أعرف؟ لا ما أعرف. وبي ما أعرف؟ ما أعرف. أيو ما أعرف؟ ما أعرف. خلاص روح. أنا ربطتني يودي سارة ودو جالت تتمجد. Oduu jaallattanaan jette mucaan tokko mucaan gaafachaa raani ubbannani naasaaraani wabiirran gora ani wabiidhaaf sumayyarran gora. Dhugaa rabbi kan hin deggerusi kan hin irra gorusi wabiidhaaf sumayyaadha. Maaliif bakka dhugaan jirtu dhaabbadhaan. Ani kolkollee miti akka warra kaanii olii gaddeemee kolkol hin jedhu bakka dhugaan jirtu dubbadha bakka dhugaan jirtu irran immoo haasa'aa jechuudha. Kanaafuu wabi baga dhiifama gooteef ati namarraa miti rabbirraa argatta abboo. Rabbirraa argatta waan ta'eef baga dhiifama gootee fi baga itti araaramte ammallee araara buusi ammallee nagaa buusii jechuudha. Nagaa caala abboo. Araara caala. Dhugaa rabbii nagaa araaratu caala. Dubbiin waan tokko faayidaan qabu. Waan takka bu'aa tokko illee hin qabu jechuudha. Ayyuutti dhiisee tanni sun immoo hojiisee argatti. Isee hojiiseen argatti. Iseen achirra deemte tuqtuqiir balbalachaa oolti jechuudha. Isheedhaa hojiisee rabbuun kennaaf atti dhiisiif. Ati gara laafessa garraamiidha. Baga rabbiin si fayyise. Hunda caalaatu baga rabbiin immoo lubbuu kee hambise. Kanuma bakka. Kanarra homaan barbaadinati. Fayyaadhaaf murteessaan fayyaadha. Itti araarami birriillee irraan fudhatiin. Rabbitti irraa sii kaffala irraan fudhatiin gatii dhiiga. Waan tokko irraan fudhatiin birrii isaanii tokko harkaan hin qabin. Dhugaa rabbii. Akkasii kabajamtootaaf jaalatamtoota keenya viidiyoo biraatiin walitti deebina waan nu dhaggeeffataniif guddaa tokko galatooma. Ayyuu Sa'idoo hojii keessa nyaadha. Isini Ayyuu Sa'idoo hojii keessa nyaadha. Kan hojii kana hundaa qabu Ayyuu Sa'idoo. Isini hojii keessa nyaadha. Kisaaraa keessa galtee jedhanii amma. Kisaaraa keessa iyyuu galee jira amma Sa'idoon ganaan dhufaa fi qo'i iccitii isaa wayii tokko argadheen jira. Iccitii isaa wayii tokko ol baaseen jira qo'i amma dhufaa fi.